Hookkarri guraandhala 6 bara 2021 mudate tattaaffii Doonaald Tiraamp irra deebi'anii filatamuuf taasisaa jiran keessatti dhimma ijoo ta'eera. Hiriirri duula na filadhaa faaruu dhiironni guyyaa sana mana maree Yuunaayitid Isteets haleeluu isaaniitiin yakkamanii weeddisaniin baname. You heard the hostages singing. That was the hostages. They're the J6 hostages. Namoonni booji'aman yeroo sirban dhageessan. Sunis jireenya booji'amtootaa ture. Isaan booji'amtoota Amajjii 6 jedhee kanan isaan waamudha. Tiraamp kanneen hookkara kakaasan kan akka yakkamtoota badiin irratti murame otoo hin taane akka sabboontotaa fi booji'amtoota jedhanii yeroo waaman namoonni baay'een ni gammadan. But under Joe Biden, American patriots are being arrested and held in captivity like animals. Bara Joe Biden jalatti sabboontonni Ameerikaa akka bineensaatti hidhamanii booji'amaa jiru. Faaruu Tiraamp garee J6 Prison Choir jedhamanii waliin waraabame keessatti waadaa amanamummaa dubbisan. Jennifer Marchiyaa Yuunivarsiitii Texas A&M jedhamu keessatti waa'ee koominikeeshinii barsiisu. Isaanis akka jedhanitti. It is incongruous to use the Pledge of Allegiance to support defendants of violent insurrection. Himatamtoota fincila hookkaraa isa kaapitoolii irratti raawwatame deeggaruuf waadaa amanamummaa fayyadamuun waliin simatu. Kanaaf qeeqxonni gama sanaan sirrii natti fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf sababiin Doonaald Tiraamp kennan yookaan ibsa isaaniif kennan isaan kun sababoota warra dhugaati kan jedhudha. Tiraamp akka jedhanitti. We will treat them fairly. And if it requires pardons, we will give them. Haqaan isaan laalla. Dhiifama yoo barbaachise immoo dhiifama isaaniif goona. Duulli na filadhaa Baayiden gaggeessan waa'ee hookkara guraandhalaa dubbataa jira. Akka sabboonummaatti otoo hin taane akka deemokiraasii irratti sodaa ta'etti dubbatan. They were insurrectionists, not patriots. Isaan fincitoota turan malee sabboontota miti. Heera mootummaa kabachiisuuf hin turre. Heera mootummaa mamancaasuuf achi turan. Prezidaant Baayiden itti fufannis akka jedhanitti. If re-elected, he wants to pardon, quote, every one of them. Trump's assault on democracy isn't just part of his past. Yoo irra deebi'ee filatame tokkoon isaaniif dhiifama gochuu barbaada. Haleellaan Tiraamp dimokiraasii irratti raawwate qaama seenaa isa darbe qofa miti. Waan inni gara fuulduraattis waadaa galudha. Jeequmsi bara 2021 sun bara 2024tti sagalee kennamuu irratti dhiibbaa akkamii akka geessisu eenyu akka taate irratti hundaa'aa jedhan hayyuun saayinsii siyaasaa Chris Edelson American University irraa. Some people will be galvanized by January 6th. Some people are horrified. Namoonni tokko guraandhala 6 waan ta'een kakaafamaniiru ta'a. Namoonni tokko immoo rifataniiru. Prezidaant Baayideniif Tiraamp lamaan isaaniiyyuu guraandhala 6 akka akeekkachiisaatti fayyadamaa jiru. Yoo namni sirrii hin taane prezidaantii ta'ee filatame maal ta'uu akka danda'u ibsaniiru.